gammachuu kiyya calanqisiifadhe. Gurbaan jabaa jedhee baraan guyyaa rafee masaawaqiyaa kee argitee mikeessaan si erge jabaati jabaa dhugumatti jabaa. Galatoma ulfaadha. Jazakumullahu khairan. Maal abboon saalfachiifne daqiiqamatti harree baktee hoyte goote mucaa jiru mucaan. La ilaha illallah. Harreen maan baytoofti baytiidha miitiin. Harreen baytiidha ina juutillee wanni akka harree ajaa'iban jiru bara duuna. Akkasuma la ilaha abboo Oromoo isinummaanuu rabbi isin haa galatoomfatu. Isin akkamitti ilaaltan geemii namni sheekaa geemii ilaala? Kana na hayyamaa jedheeni aslima kiyyaa mucaan arsiidha jabaadha. Gurbaan nama bira illee dhaabataa rakkataa hedduu bira dhaabatee nama hedduu imimmaan irraa haqee. Kana gurbaan har'aa miti dur jaaladhe wayite FB 300 fireendii qabu. Gurbaan jabaadha ammoo bira naa dhaabadha jee masaawaqiyaa dalagee bar masaawaqiyaa ammaa sun 100 kafalchiisa. Maa sambichattuu yoom dhiise akkaawuntiin kiyya qullaa laalime waan jiru hin argu fadheesitti. Qullaa waan ji'a lama walitti qabe waan ati nu goote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kennine virraa baane kana dhiisuuf qallee dhiisan Oromoon jaaladhe kalee jaaladhe Oromoo. Ibanni aduwwiin illee hin jirti baga gadhooytee jedha inni Oromoo. Booga firraa dhaladhe jedha. Wal keessa jirti. Ani nama hedduu argee calliin dubbatini ati kalee bilisoomne jedheen waan dubbatin jalli. Karaa maaltu nu gala ifaanuu nu galini kalee bilisoomne bakka waliigalteen keenya nu gaya. Amma waan jennu. Mastaawaqiyaan kiyya si bira ga'e waadaa guuti. Guuta kun dhiira mucaan. Mastaawaqiyaa kiyya. Waadaa jennee san guuti. Dhiiraa dhiisati. Duboositi. Waadaa maal jenne? Mastaawaqiyaa kiyya dhumarra maaltu jira maan dubbisni? Mastaawaqiyaa si bira hin geenne dhumarra. Barreeffama kalee baga gammaddee takko falan. Ayyee. Bakka ilaala inboxii keessa. Tole. Asli baga gammadde edda baga gammadde leesin jechuun dhaqabnee illuu kanaan galatoome jechuudha. Aboo illuu koo. Dalagaa jira sun Oromoo rafee Ameerikaa. Baga wallahi adeeroo kiyya ol siyaa qabu. Edaa jala ani geema guutuu jala deemu ture yeroo nambara gurbaadhaa namni dhabamsiise illuudha. Akka nambarri gurbaan mul'anne namni godhe illuudha. Maajikii itti godhe sila. Maajikii itti godhe. Illuuni wanni godhe gizee gurbaan si jala dhufu jiru. Gurbaan oguu jechuun illee dhiyaazu haasan oguu eegaluma akka nambarri hin mul'anne namni godhe illuudha irratti darbeeti. Million ahead malee gurbaa nambarri isaan mul'atu. Rabbi sodaadha. Miskiina garaana nyaate aniin kun gara laafa wallaahi miskiina garaana nyaate gurbaa. Laalee yaa rabbii kiyya maaluma gurbaan. Firraa taa'ee tashannafan jaa wallaahi taa'ee miskiinticha kiyya. Anyway, Oromoo hedduu galatooma Oromoo. Wallahi Oromoo hedduu galatooma wal bira dhaabbattanii waliif dhimmamtanii hedduu galatoomaadha. Fatihaa Fiqiriin gizee ijoollee mana maadaamii hogguu hedduu annan dhageema. Ijoollee mana maadaamii maa jettaan Fatihaa ijoollee teenya saniin annan dhageemanii rifadhan beeku waan san. Bakka afuutuma barata. Thank you so much. Alright, Anna dagalee tokko ergu jira jala kanaa dagalee jiru ol baasi. Jalaa gabboo. Iluu Rabbi si haa gammachiisu. Alright. Iluu Rabbi si haa gammachiisu. Mara doa godha sheek. Hundumaa doa godha sheek. Aboo keessa gabbadhu iluun na gammachiisee iluu keessa gabbadhu. Anu wajjin amin jedha isin hundu amin jedha. Singiliidha mucaan beefaatee wayii kadhaafi. Waa'ee eegajettanii. Mucaan baale keessaallee dambalii. Mucaan warra dambalii jechuun warra shafilaati dhiira. Gurbaan akka beekaasanii. Gurbaan dhiira. Waan ganda keessaan ta'eef jedha akkatti faarsitanii. Laa wallaahi miti maa inni waan ganda ta'eef si bira dhaabate gandummaan hin jirtu Oromummaa irratti. An shafila bar.
bakkuma feetee ta'e ati nu gammachiiftee dhiise. Oromummaa waliin qabna. Oromummaa kalee immoo kalee bilisoomne. Amma waan waadaa san guuti aslii kiyya kaarruu kiyya. Ayyee boqti keessa laalee guuta ayyee. Sira sheekonni waan naan jetti dawwaltee beektamii isheen jaraan maali ammoo isin geemii asaawaa wayitan shee kanaan jedhe calli oromummaa asaawaa waqnee geemii miti jedheen abbo. Akkachuma hin jenne dhugamaa bar isheen jaraan immoo maali isin sheeka diinii barsiiftanii maaliif akkasitti geemii asaawaa wayitan jennaan oromummaadhaa calli oromummaatu ammootiin nu keessa jirtii madaadhaa gurbaan sabboonaadhaa ol haa jedhu ol nu qabee akkuma sannan saalfachiif dhiyoo dinan saalfachiif ol na qabe. Asmiya kam nagaa? Nagaa fayyaa. Aboo kalee waan godhe beektaa nam sadii nama giiftii takka addunyaarra kanneen beekne si kannisiise beeki. Bakka nama jajjabaa Oromoon qabdu biyya tana suniitu giiftii si kanne waan ajaa'ibaa. Takka giiftii nama kanneen beekne leenca sirra roobsine boleessoo. Abbo manna sadhu. Maal goota nama guddaa bakka ijoollee fiddaniiti. No namni suni banatanii nama wallisaa Oromoo dur ture hawwisoo caffee gadaa ture hunda jechuun nama gurguddaa beekamaa siifite qalee nama sadii leenca sadii ajaa'ibaa mi? Ajaa'iba galatooma ulfaadha thank you. Waliin amna deemaa turre amna zaa sadii makiinaa takkaan deemaa turre jechuma keessa namni hundinuu nagarsiise haardii tineessisee maallaqa leenca binnee dha'u. Waan ajaa'ibaa wallahi waan ajaa'ibaa daleene kalee silaa agartee. Galatooma ulfaadha rabbi waan keessan haa dubbatu. Sirri si cinaa dhaabbanne beek hedduu gammannee edoo anarra ugguraa ture nuna qinaan jaan ugguraa narra ture edoo seenuun danda'u amma narraa ka'e. Okay. Ugguraa narra ture silaana agartee na galchitee turte ati nan deemtu niin beeka. Addaanuun mul'atu kalee sirkiin allage. Sirriin argamu waluma haruu malee akkasitti si cinaa dhaabbannee Oromoo boonsinee Oromoo wal boonsite wallahi Oromoon galalaa feenya hedduu waan gaarii dalaynee nama ajaa'iba nama gurguddaa hawwisoo caffee gadaa ture wallistoota dur warra Aadama Haruunii wajjin wallisaa tureetu si darbaa ture wallahi ajaa'iba mi? Galatooma ulfaadha thank you. Thank you. Galatooma ulfaadha ayyee. Ayyee ninjaan si jala ugguu takka takka ni ba'anii beetee si harkanii si jala ugguu takka takka ni ba'anii isaanis si harkanii asli kana ni feena jaan. Waan naa gootan. Ustaaza milishaa sodaatanii sagalee ol qaba maal jettan? Amma waan gootan waan naa gootan takkitti isinit dubbadhaa. Amma ishinillee wal dorgommii haa godhan qaba amma mooxxaa waliin amaara waan naasan yoonii maanyaa miti mooxxaa waliin anatti taphata qanii tokko godhanas hin jedhe wayii siin itti qabin kolfini amaarticha waan naasan waliin mooxxaa san waliin qaba amaaranyaa warri beekuu waliin haasaa mubaarak musammaa fa'aa waliin haasoo itti qabaanas hin jedhe amaarticha waan naasan guyyaa tokko. Mubaarak isin qabu faayisatti wal beekan jira. Beekonni wal dorgommiin gootu. Mootaa maal haala namni akkuma kiyyatti hawwii qabanii ol seenanii yaada baachuu kanaafuu nama jalaa gabuun gaarii dhugaadha nama jala nama ni fada namni hundin ol seenuu barbaadanii ol nan naqi nama. Ayyee galatooma. Asli naga si bakka karaa keessaatiin si barreessee jira. Salaama naan jette salaama naa deebifte si katabe ilaali naa deebise. Naa deebise ammallee si katabe ulfaata kabajame. Ayyee ulfaadha. Itti mootaa likkii galchuu barbaada. Nama ima galchaa dhumuun. Hala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtani ante kami doktor maka kama jinjin habanat.
Bagorumaan gammadee nagaa. No gammad. Maasii kanuma rakkoo sirraan qabu walla. Guyyaa hunda kootu akka iluu kee ta'u akka barbaadu promotion si godhu akka barbaadu. Inni gadhareen. Laayivii fayyadamu kaan asli liivii baay'ee Laayivii fayyadamu. kootu jennee bara jala koo dhuftee barreessita. Asli ani ergaan qabaaf himu Torbaanota koo wajjala dhuftee gaamsammuu keessatti seensi godhu. dubartii 5,000 irratti iluun singiliidha du'aa godhaafi jettaa bar. ilaali himu ofitti amanii wal amani muwannan amanuudha inni jedheef namni sirraa fudhatu hin jiru si galee waa tokko ani Dogoggoraan afaaniin abahuun oolu baqamaadha. Nuu siifin eegaa. Ammasitu deemaa jira moo isatu dhufuu edare? Deebi'ee inni dhufee koo ahamshee wal arguudhaami. Bakka inni Anu dhufuu amma wayya. ati faata yoo mooyatte sii kenna naan jette yoo natti jijjiiramuu baatte ranaa fuudha qaba. Noormaalidha bar. Ati akka haadha seenaa kanatti afaan kee walitti qabattee mana taa'uu qabda yoo jaartii guddoo ta'uu barbaadde. Yoo jaartii gadii ta'uu barbaadde malee. Olii gad deemee bashannanee galgala sitti haa galu. Akkasi. Yaani eenyu murteessi amma kan. Ana kaana kan muuxannoo qabu isa dura ganda keessanitti kasoddoo. Bakki utaalee himan. Alfatee wanta keessaa qabdu. Ati ilmaan kee guddisuu barsiisuu namni inni alaa dalagee fidu. Haadha faatee waadaa galmaan ga'e ka. Lubbuu koo waan jenne san akkam yaanu sanuma yaadaa buleeda wallahi. Yoo mooyyaatti kenna naan jette. Habibi leenca naa qabsiise nan leenca qabsiisu waan qaban qabsiisan jedhee qabsiise ka maal jetti qaalittiin jedha. Eenyu hojii qabsiiste? Ana wajjin. Aslitu Idrisiin immoo yaddaa maal qabsiiftaa naan leenca naa qabsiise leenca lama naan jedhe leenca lama jennaan nan leenca lama kee hin qabu eessaa fuudhee qabsiisa. Mubaarakiin yaadaa bulee waan teessee guddifoo maa inni jiru. Achi jennaan kalaas waan qaban qabsiisanii qabsiisannaa waan qabu qabsiisan. Mooyyaatti Leenca meeqa? tokko. Doktor keessaan siin hasaa nan kafala leencicha. Tuqiniidha. Maa hasaa qolarraa fuuta nan kafalaan siin jedhe miti kalas nan amantu nan kafala waan siin nan kafala. Maaliif battu lubbuun jiru? Warri koomentii haa murteessu. Mubaarak irraa leenca fudhumoo haadha faatee qammas uummata warri koomentii. Amma si horii yetan lakkoofsa tokko barreessa. Mubaarak irraa fudhu horii yetan lakkoofsa lama barreessa. Warri dhiiraa kana gubate laala qammisiidha.